Ashamarka funeer daftoota kuwa akkam jirtan nagaa jirtu baga jiraattanii caalina ramaada isinii qabattee dhufte marqa isinii qabadhee dhufeen jira koottaa qopheesseen jira marqicha kan koo asitti sahaaniin qophooftee asitti dhadhaan qophaa'in isiniin jedhaa waaw inafina hundumti keessanuu waamamtanii jirtu warri marqa nyaachuu barbaadan warri marqa dharraatan koottaa yookaan isinii marqa isinii fidee dhufaa yeroo madaamin teessan hin jirre natti himaadhaan isiniin jedhaa egaa marqichi kiyya ga'ees jira kunooyi baafadheen jira ammaa kophaa nyaattanaan hin jedhina nama lamaan nyaanna guddanyaan qaba waan ta'eef guddanyaa tiyya waliinii kulo qophaa'eera wow sitti miidhagsee qopheessee nyaachuuf dhadhaa itti naqachaa irraa amma kun dhadhaan itti naqamaa jira waawudha marqa baay'een jaaladha warri akka koo marqa jaalattan koottaa inafinaatii ni nyaattu asitti barbarreetti godhuufi warri marqa jaalattan maal abbaasaa biyya ormaa soo jiraanne yeroo tokko hin hojjenna hojjedhaa nyaadhaa warri madaamin keessan isin argine bakka kaameraan hin jirre yoo jiraattan kanaaf akkasiin isiniin jedhaa hordoftoota koo dhadhaa barbarreen irratti baay'atan addas kana jedhu guddanyaan tiyyaas akkasuma kanaaf barbarreetti baay'isnee xixiqqoosaa kana fakkaataa isiniin jedha marqichi kiyyaa warri marqa koo jaalattan laayik godhaa warri akka marqee isinii fidu barbaadan immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha no akkana koottaa inaafinaati akkana bareeda kunoo marqichi qophaa'ee nyaachuu qofatu nu hafee isiniin jedhaa ani qopheechee xumura hin jiraa booddanyaa tiyyan eega jechuudha aga ishiin uftutu taa'een eega aga sanitti nan gorrosa xiqqoo ishee nan liqimsan isin